Garuu hinaaffaan mucattiin sabboontuu ana asii amma bahee osoo mana kiyya gale sabboontuu haadha boruma gooti yookaan haadha naggooti yookaan ofi gooti. Maali? Wattiin na jaalatti illee ni naafti illee. Haadhatti nimni mana keetti galtee saddeet. Caaltu dhaggeeffadhu asitti maal. Haadhatti nimni malee waan naan itti beektaa. Bakka aramni kun mana kennanii achi galuuf jiraan mana kiyyattuu galaan jiru. Amma booda mana kanaa gadi baatee naa jetteerti. Nyaata alaa nyaattee beekatu naa jetteerti. Leesh si galaami amma? Protect na godhuu barbaadde wajjin. Kanaafuu anamma mee caaltu. Sabboon kunis waan taasisan jirtu asin jira. Anu siin eega yoo ishee sudhate. Mee maal eeddeeri? Atam fakkeenyaaf awwaan eegu beeka. Ati mee maal ennaa eeddera? Siin eega akka nama biraas jalaan fudhanne kanuma. Maali gawanni xuuxaan waliin? Akka namni biraa si jalaa. Namni biraa kanarra na jalaa fudhatu sitti mee fudhataa? Natti osoo hin beekin fudhataare walumaa mana keessa jirraame. Waan ishiin gootu beeku. Akki daa'imaan wattiin ganaa abaabala. Maal daa'ima nama utuu seetu. Alaa jechuun daa'imaan abaabbalamuu dandeetti jechuudha. Hin dandeessu abaabbalamuu sabboontu ijoollee daa'ima gowwaa seetu. Nama akkasii miti sabboontu nama yaada qabudha. Ta'ullee mee amma kalaas kanumaaf na waan ta'e gomatti. Kanumaaf ta'e waami. Kalaas amma waan gootu. Amma galiiree abdii. Dhagiin galu dhugaa. Galiiree abdii. Abada isa caaltuu lisee. Abdii galiiree. Sabboontuu lisee. Asin jiraame. Abadan. Ana sin jira sin eega. Maa rakkoo qaba maan naa edda horii naa edda maal taasisa. Horii wayii eessa eedda. No. An kalaas yaani sababa gaaddisi sababa magartuutii fi sababa jaartii achi bahee jira mana. Tokko sadaffaa ammoo dhimmi guddaan na jiru dhimma sabboontuuti. Ani si eega sin jedha sabboontu. Mucayyoo tana addana baasu wanni magartuun dalagaa hin jirre hin jirtu. Ana to eega sabboontu ana ta'edha. Magartuun bar kiniinii na obaastee footoo addunyaa tanarra hin jirre uffata kana guutuunarraa mul'itee akkasitti na dhungataa footoo waraabdee sabboontu darbite. Sabboontu akka ani sabboontu ammoo waan sammuu qabduuf footoo kana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hundaan nageenya jiraatu. Fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii abdii wayii gaafachuu fi wanti abdii gaafadhus kun maali yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf namni kun nama dadhabaa namni kun hojjeteetu mana isaatti gala waan ta'eef hin dadhabaa. Kanaafuu abdii gali mana keetti lama taane nama hin dadhabsiisnuti galii anammoo rakkootu mana koorraa na baasee. Kanaafuu ati gara mana keetiitti deebi'ii nama rakkisnu lama taane mana rakkisnu mana qabaadheeti gara mana kootiin deema namarra taa'urran jedhanii dhugaa dubbachuuf ana baay'ee natti ulfaate maali jechuuf namni kun biyya namaa keessa jira hundumtu dalagatee jiraata namni gurguddaan lamaan kun akkasitti mana namarra taa'u rakkoodha jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namatti hin tolu jechuudhaan garri dhaquu dhabaaf as ta'a abdiin immoo mana qabaa. Jaartii achi sodaatee bahe malee ishiin namti ciqiceetti baay'isnaan sodaatee bahe malee dhuma dhiiraa ta'ee gana mana namaatti galuun akkasillee hin bareedu. Kanaafuu gara mana keetiitti galiin jedhaani. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa geezee biraa abdiillee sodaadhee akkamumatti itti maja'ee baay'ee sodaadhee ture har'a garuu ijuma jabaadheetti ma jechuudha. Maaliif ajiin akkatti tumamaa jiraan immoo mana isaa keessatti. Dubartiidha isheen dubartii immoo ofirraa qabuun dadhabu maal yoo ta'e dubartii ofirraa qabuun hin dadhabu waan ta'e ofirraa qabii isheen dubartiidha jaarsa yoo akkana gooti garuu immoo baqa yoo sitti dubbattillee jaluma didiitii mana kee keessa jiraadhuun jedhaani amma abdiin immoo dhufaa jira kanaafuu amma dhuma sagantaa keenyatti na hordofaa isiniin jedha. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما رجعت ما سبونتو. سبونتو مبا. سبونتو. سبونتو نسمع. ما. ماري. مبرباتو. لك أكن ما. أكن ما نجا نما جا تنيرا. أكن ما نجا نما جا تنيرا. هتا جت كاودي تطلع دي. طيب تدري كم برا. أيوة كم؟ جبنا لك
Wajjin akkamidha? Hojiin boomidho osoo maal jennareena jabaatte hojiin yaa. Gura hojii hedduu nu dhuffaa jira. Inshaallah hin darbaadhis. Hin darbaa inshaallah yeroo biyya keenyatti gallee hin darbaa. Hin darba inshaallah. Akkanatti naftu. Akkatti naftu. Naftu inshaallah. Wanti hundumtuu akkatti naftu. Hin jijjiirama wanti hunduu abdii dhimma jabaa kan si barbaade. Dhimma guddaa. Birri mana liqeessee hojii. Laa dhugaa yoo birri na liqeessite. Bilooksi godha. Bilooksi godha reefu bira teessee. Laa telefoonu maaluu jecha. Mush. Siin bilbili kan nama Laa sibiraa baalle yoo birri amma sitti ma dhugaa dubbachuu waan birri na liqaa maalee nama birri na liqeessu. Arguu irra laal. Waa birri mataa keessatti margee. Laa. Nama birri caa. No. Nama caalaa gara nama kabajuuf nama jaaladhu birriin kennu. Lees. Wal'aab gaafa kennitu seerumaan kennita gaafa irraa fudhatti birrii tanaaf akkana ta'a birrii tana akkana godhata maalii kana akkana godhataa namaan jedha namni. Kanaafuu waan nama jaaladhu birriin kennu. Kanaafuu birrii rakkoo guddaa wayitiin na qabate waan akkanaati achii liqeessaa jinnii liqeessaa birrii naa kennoo akka jettu taate dursa sitti madhee jira kanarraa hafe waan ateetti hunditu dhangalaafadhu. Laa birrii miti. Alhamdulillah. Kachi boda rakkoo. Birriin waan biraas gaafachuudhaaf. Tamam gaafa rakkoo. Waan baay'ee ofitti qaaneffadhee jiraatu. Rakkoon hin jiru maal qaaneffattani? Tole naa jettu waan ittiin jedhamu. Abadan rakkoon hin jiru fuutee karaa taarii baatiin gara suudii fana erginaan hin jedhin malee. Lakkisaas miti waan ati yaaddu kan hundayyuu miti. Maali? Waan ittiin jedhu tole jettaa duraan ibsite. La argumalee baay'ee qaaneffadhee abdii. No argumalee tole hin jedhu natti hidhamu. Tole jetta gas. Natti mitura argumalee tole hin jedhu. Eeshi sitti himaati natti. Eeshi dubbatu tamam takka. Sillee qaaneffadhee nama baallee qaaneffadhee. Haadha sabboon turre bubbullee erga mana ishee dhufne. Yoo sama fudhatte jee gara mana keetitti deebi'e. Kana na qaaneffatte? Deebisin yoo qaaneffadhee. Nama taane immoo manuma tokko baanee haadha sabboon turre dhufnee keenya ta'e. Nama saalfachiisu ani garuu garan dhaqu qabaa. Laa ana nan saalfachiisu dhugaa. Akkamitti saalfachiisu? Ani nan saalfachiisu maaliifi jechuun yeroo hundallee as taa'an jiru mana qaba argitee jirtaami. Mana kiyyaanaa lamaan bakka arabnillee mana naa kennanii achillee gara ammoo irra caalaa aniif sabboontu jaalala eegallee jira. Kanaaf jecha mucayyoo tanallee eeguu fi mootiin tanallee daa'immallee. Horii taate? Horiillee ta'uu dhabaattu yaani zabanni jijjiirameera yaa caaltu. Kanaafuu mucattii tanallee sababeeffadhee as taa'aa jira. Sunsan lammaffaa ammoo jaartiin masaanuun tanteenan dhiisu. Maal sa goota tishiin dubartii? Maal na gooti yoo siise kabalaan dhayoo gitaara buuse seerina dhiisa dubartii dha'uu dhuggaa. Ati immoo yeroo isheen si tuttu yookiin viidiyoo waraabiti. Naamni jaawaa caaltu dhaggeeffadhu. Sa'aatii anaan mijoofne sa'aatii kaameraa kaachuuf naan mijoofne nattu. Fakkeenyaaf yoo alaa Hussein kiyyaafuu alaa Hussein araami. Sa'aa kam waa'ee kaameraa yaadadha. Sa'a kam waa'ee isii waan akkanaa yaadatti yaadadha. Osoo isiin balbalanadhaan balmana kiyya galee balbala cufadha balbalanadhaa dhaaraate ni yaadadha maaliif seentee laata kaameraa kaadhee ka'ee jalaa waan. Amma osoo an kanaan godhin anumaa Hussein kokkeen qabdee namooti yookaan bishaan najjisiti yookaan nyaata na jalaa fuuti. Guyyaa meeqa cinqaa yaanii afaan baafattee yoo an zayitii sitti naqin buranarraa muraa jettee jirti. Ani walumaa galatti ittiin ammoo natumi fanaan jetti. Yoo an dha'e fuutee bakka seeraatti akkamitti dubartii dhoofte jedhanii haana hidhaniif. Sii galee kanaaf isiin dubbiin irraa barbaadaa jirti. Kana gahan galee anan dhugan jedheeti namnillee achii bahee naan jedhee anillee achii bahee gara galu dhabee jennaan sabboontu bira dhufe. Yaani isiin haawwa jedhee as dhufe jechaadha. Sabboontu gala mataa deemaa taphedha. Maal boona reetu deeman jechuu qaaneffatte abdii nutillee qaaneffannee irraa gadi hin baanu ani otoo mana qabaadhe ana sabboontu irra nan baay'ee ati garuu mana qabda. Akkam goone amma. Ati maaliif hin galle? Eessatti galle? Mana keetii. Manni koo ta'u. Mana hankee kan masaanuu teetii dhiiftee baate qaba.
ati dhiiraa kunuu sodaattee deemtee. Titiya. Ani dhiiraa ati mee rabbi jedhi itti caaltu mee rabbi jedhi nama maaltu dubartii maaltu osoo dubartii takka taatee mana kana keessa na ajjeesta malee jettee nama maaltu sanuu dubartii akka keetiiti mana kan kee algaa kan kee firaasha kan kee doolaaba kan kee waa hunda achitti dhiisee nama maaltu dubartii maaltu ani meeshii sodaadhe si taatee malee dhageeffadhu amma dhugaa rabbi si laatee malee osoo dubartii biraa taate biyya kana keessa magaalaa tana keessaa miti Ameerikaa irraa dhuftee ibiddaan nuti. Nan beeka. Kaabeettu ati maa akkas hin goone caaltu. Na dhageeffadhu kaa caaltu. Haga kan kee ajjiin illee si argatee isiin tun illee kan kee si argatee akkana godhaa jirti galee mana kan keetti. Daa'imti kan teellee yoo sana mana keetti galee qiyaamaa buusi. Hin ba'u mana kanaa asiddu ajadi uu jedhe. Mee daa'ima kee illee yoo kadhatee ajjiin sitti fidin kan akkana kana. Ajjiin sitti fidin abdii wata kan beeku. As galuu qaanfannee maal ana arginaan qaanfattee ani maal haye. Ani meeshii sodaadhee miti kan inni as ta'a. Maayeen dure. Meeshii sodaadhee miti dura daa'ima kiyyaa jedhee tan daa'ima kiyya fudhadhee bahee erga itti galtee immoo bakka galtu jedhee nama dhiise meeshaalee nan bitadhaa mana illee nan kireeffadhe jedhee man dhiise malee irraa fuudhuu dadhabee. No anamma asiin bahuu dhiisa asii bahee jennaan. Akkamitti asiin baatu? Dhageeffadhu moottii tanallee na galabbatan. Eenyu sitti galabbatu? Yaadummaa sabboontu tunuu galabbatamti yoo heeti. Laa sitti galabbatamtu. Anatu beekamoo akkamitti. Maamuu dhaaba illee sojaalataa isa. Yaa akki yaade sabboontu. Manuma ishee jiraachaa dhimma dhaaba illee si lamee. Dhageeffadhu kaadha sabboontu durumaa bara waa'ee moottii tanaa akkatti amansiisan beekama. Akkatti amansiisan dhageeffadhu. No amansiisaa tan bar isiin ta'onnee tanaa antii miti tabiraatti ta'amansi amanta. Kanaafuu anamma waasii bahee jennaan mo'attiin galabbatanii mo'attiin jabduudha yaadni sii dhugaa dubbachuuf. Na taatee jirti isinillee na jaalattee jirti anillee jaaladhee jirti. Garuu hinaaffaan mucattii sabboontuu ana asii amma bahee osoo mana kiyya gale sabboontuu haadha boruma haadha yookaan haadha naggooti yookaan ofi gooti. Maali? Mucattiin na jaalatti illee ni naafti illee. Barfaan baafatti haadhatti nimni mana keetti galtee saddeet. Caaltu dhaggeeffatu baasitti maali? Haadhatti nimni malee waan naan jetti beektaa. Bakka aramni kun mana kenanii achi galuuf jiraan mana kiyyattuu galaan jiru. Amma booda mana kanaa gad baatee naa jetteerti. Nyaata alaa nyaattee beekatu naa jetteerti. Leesh si galaami haa protect na godhuu barbaadde wajjin walumaa. Kanaafuu anamma miis caaltu. Sabboontunis waan taasisan jirtu dura siin jira. Anu siin eega yoo ishee godhate. Mee maal eeddeeri? Atam fakkeenyaaf awwaan eegu beekta. Beeka. Ati mee maal ennaa eedda? Siin eega akka namni biraas jalaan fudhanni kanuma. Maali gaawwanni xuuxaan walii dhufu? Akka namni biraas jalaa. Namni biraa kanarra na jalaa fudhatu sitti mee fudhataa? Natti osoo hin beekin fudhataare walumaa mana keessa jirraame. Waan ishiin gootu. Akki daa'ima moottiin ganaa abaabala. Maal daa'ima namootu seerri. Laa jechuun daa'ima nam abaabbalamuu dandeetti jechuudha. Dandeessu abaabbalamtu maa sabboontu ijoollee daa'ima gowwaa seetu. Nama akkasii miti sabboontu nama yaada qabudha. Ta'ullee mee amma kalaas kanumaaf na waan ta'e dhugumatti. Kanumaaf isa waame. Kalaas amma waan gootu. Amma galiidha yaabdi. Dhagiin galu dhugaa. Galiidha yaabdi. Abada isa caaltuu dhiise. Abdii galiidha. Sabboontuu dhiise. Anis asin jiraan. Abada. Anis hin jira siin eega. Maa rakkoo qaba maan naa edda horii horii naa edda maal taasisa. Horii wayii asi eega. No. An kalaas yaani sababa gaaddisi sababa magartuutii sababa jaartii ajjii bahee jira mana. Tokko sadaffaa ammoo inni guddaan na jiru dhimma sabboontuuti. Anis eega siin jedhe sabboontu. Mucayyoo tana adda na baasu wanni magartuun dalagaa hin jirre. Anatu eega sabboontu anatu eega. Magartuun bara kiniinii nama baastee footoo addunyaa tanarra hin jirre uffata kana guutumarraa mul'itee akkasitti na dhugataa footoo waraabdee sabboontuutti ergite. Sabboontuutti akka ani sabboontuun ammoo waan sammuu qabduuf footoo kana guutuu dilee gooteetu mul'ata. Egaa sabboontu yoomuu si amanti waan ta'eef kanaaf dileetu godha. Kanaafuu si jaalatti waan ta'eef suma eeddi eessa yoo dhaqe eessa dhaqxatti moo mana keetti galta malee asuma jirtaan. Amma maali? Amma galitti jedha. Abadan gargaru. Lama taane naman ratte yoo galiya. Abadan caaltu. Abdi galiya. Abadan Mana jedhe kaabdi. Ana mosoo gale mee ishii ani toleen jira. Toleen gala. Caaltu sabboontu naaman siista. Si naman siista. Naaman siista.
Nama sisi. Sabboontu nama sisi yoo sabboontuun tole jette. Ni gala yoo sabboontuun ammoo ana moo jedhee caaltu akkana naan jedhee maal jedhee yoo gale. Fakkeenyaaf caaltu akkana naan jedhee yoo gale. Boroo haati sabboontu sunuu caaltu haa ta'u kun mana kiyya jirta. Manni nu hanqate abdiin nurraa bahe anu hin jenne wanni mana kiyyatti siinuu narraa bahe hin jenne abdiin nurraa bahe osoo hin jedhin wanni nama mana kiyya dhufe mana baastuu maali yoo siin jette waan. Yaa mana baasuu koo miti maali nu hanqate hin jenne. Amalla qabaannee wanti nu nama gaa. Ani xiqqoo ishiinis biyya namaa keessa dalagattiin yoo. Maa waan isii qofa nyaataarraa laa. Waan ishii nyaataarraa. Laa an birrii kennaafi. Birrii kennaafi. Laa dhugaa masruufa waan adda addaa waan ittiin bitatan. Ni kennaafi. Maal taasisa? Ta'ullee gaa ta'ullee mana namatti ulfaana abdii. Beekuu dhuma wayii. Isaan irra dhiisa yaakii waan akkana kanan beeku isii irra dhaabanneerra. Maal taate jaaltu? Maa wali nama ulfaannu wayi lafarra jirraa bara. Yoo lafarra jiraannee waa. Wayi isii irra deemaarra. Ta'ullee gaa dhuftee mana xureessite kanatti ishiin qaraguun sabboontu kee kana godhee qonne illee. Haadha sabboontuun na arrabsitullee ishiin hundi mana isheetti gallu. Eentu arrabsa? Seegaan arrabsitaa gisee tokko tokko. Laala dhiisee argamu itti si kennite. Dubbii takka dubbadhee. Eshi bakka kabajaan galii warra sodaatti galii qaanii dhaabde. Oi sodaa taanellee achi hin baaneen. Baay'ee. Haati sabboontuu si caqaseenaan jette yoo abbaan dhufee waan galabatame hoo. Abbaan innaa dhufillee kootu gamaan masoodha. Halkanii guyyaa haati sabboontuu tan sossobataa jira. Haati sabboontuullee mala qabdii mala nama galabatamuu tokko. Laa hin qabdu dhiisi. Asuma maqaa isheen balleessiniiti. Kee maqaa anaasii malee namni biraa dhageeffadha anaasii malee wayi namni biraa jiraas. Doollee jidaara gurra qaba. Jidaara gurra qabaati. Argine jidaara gurra wayitu hin jiruuti. Tanamma haga sabboontuu fuudhee mana kiyyaan galutti. Hinfuuta siin jedhame abdi. Hinfuuta sabboontuu asii. Atamma ka'eetu magalii jedhe. Nintuma sana sodaattee manaan bayyina. Sabboontuu yookaan osoo obboleettiitti argadhe. Osoo obboleettiitti argadhe gaariidha. Obboleetti kiyya. Yoo sabboontuu dhabe obboleettiitti fuudha. Sinfuuta isaa siimu. Hin dubbatuma akkuma kee jedhistiin. Akkuma kiyya callisu. Wallaahi wayi biddala qabu. Laa nuti biddala hin qabu. Wallaahi. Darbe malee. Miskiina maashaallah. Maashaallah bakka akkasiiti. Anuma mbawuti agaruu yaada kan keeti. Abdi hin baata gadi qama. Abdi yoo. Kala soo ka bawuta. Haadha sabboontuu akkasiin jedhe. Haadha sabboontuu baatu abdiitti muu sodaannee jirra nurra galaa jira rakkannee jirra abdii nurraa baasisin jedhe. Laa waan tokko maqaa nama hin balleessine. Laa ani yoo isaan akka jedhanii raatan naa dubbiin natti guraaraa jirta yoo ammoo akkasiin jedhanii raatan ammaan tana mana kanaa ba'a yoo siin jedhanii jirre wanni waan kana caal dabartiin anuma seen laa wanni si ga'in jiru akkamitti waan nageen jira abdi nama rakkisne mee nama rakkisne wayi nama rateenne nama rataa jirra maalee nama kamii rateenne haadha sabboontuu rateenyedha haadha sabboontuu yoo ta'ee waree shumtuu innaa baqaan aduma galtee murtaahan taa jettee galtu akkamitti ishiin dadhabee dhufu akkas taanaa ani irratti illee ayyaanu eessatti yaadna ammaane wayi kalaas ani irratti illee ayyaanu malee qabu kaane ton mana qabaadhe yaa sabboo caaltu abdiin mana kanaa haa ba'uu namni jedhe haadha sabboontuuti immoo haadha sabboontuu na himuu sodaattee naati na himaadhaan eega isiin na himuu sodaattee wannaa jedhaan jirre wanni natti dubbattu wayitu hin jiru kan naa caalaa haadha sabboontuun jennee wanta akkanatti hin dubbatiin kana anillee shaala mana kana caalatti dubbatiin isaa akkamitti dubbadhu hiyya maali hayyaan maali galiree mana yoo galu jedhe yoo jedhe Ingal tare abdi gali gana mumtu nuti kolfaa siin jedhame abdi. Dhiirri mana baay'ee jechuun qaanii guddaa. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa kun argitanii jirtanii dhageessanii jirtanii abdiin kun galii jennaan namatti ulfaannee jirra jennaan wayini ishiirra taa'ee lafan taa'aa jedhena dide. Ani garuu otoo galee baay'ee dasna jedhaayyuu baay'ee natti tolaayyuu dubartii baqatanii haala yeroo taa'anii namumtu namatti kolfaa. Namaafis dadhabbiidha namni yoollee kansaallee kansaa nyaatanii dhuguu baatanii baqa dadhabanii yeroo galanii mana ofiitti boqochuu dhufanii keessumaa mana jiru akkamitti boqotu kanaafuu namatti hin tolu kanaafuu natti ulfaate tureyyuu abdiin immoo hin didee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkasiin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota keenya warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin naa barreessaa isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.